Viidiyoo kana hamma dhumatti dhaggeeffadhaa si fayyada. Namoonni rifeensa keessanis haa ta'u fuula keessanitti kan wanta ta'e gugurii yaa'u wanta ofii kiyyaatti fayyadamu manatti jechaadha. Dhugaa isa sobaa miti isa ofii kiyyaatti fayyadamu. Namoonni baay'een mataa kiyyaa akkan ofirraa haadee hin beektu. Kennaa rifeensi kee akkamitti akkaatti si deebi'ee maalitti godhattaa naan jedhu namoonni baay'een. Garuu isaan dura maaliif akkana adee isinitti himuun barbaada isiniin jira. Nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaadha. Rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u. Nagaan keessanis itti fufaa haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Egaa har'a kinooyi rifeensa kootitti waan ta'e godhachuudhaaf qopheeffachaa jira. Isinillee akka itti gammaddanii abdiin qabaa isiniin jedha. Namoonni tokko tokko jedhanii sooshaal miidiyaa guddifachuudhumaa fi callisanii waanuma sobaa haasaa oolu. Ani garuu wantaan ofii kiyyaatti fayyadamuun isinitti hima isiniin jedha. Akkuma beekamu bishaan biyya Arabaa ashaboo qabaa. Isaallee baay'ee ho'aa keessumaa dhugaa rabbii yeroo bonaarraa jechaadha gara hanyutti darban gara gannaatti darbanii rifeensi baay'ee yaa'a, baay'ee namarraa ciccitaa, baay'ee tokko nama jibbisiisa isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa dubbachuu fi anaallee baay'uma tokko narraa yaa isiniin jedha. Hin goggogalleeni yeroo filanillee sababa dafqanii fi hin ciccita isiniin jedha. Kanaaf ciccituu sana akka ooluu fi maal gochuu qabna isiniin jedha obboloota koo. Rifeensi kan koo uumamumaan iyyuu baay'ee yabbuudha garuu hin dheeratu malee isiniin jedha. Durumarraa iyyuu kaasee garuu ergan biyya kana dhufee maal ta'e hojjettanii fuuldurri isaallee baay'ee achi na jalaa deeme na jalaa ciccitee baqa walla jalaa daddarbee gaafa kaanitti miicceetanii achumaan naaree xiqqoo tokko fiixee isaa irraa mura jedhee gadi qabeetumarraa qiraxxafee booda bilaancii hidhaananii fuudhee jechaadha isattiin rifeensa qulleeffataniin sirma isaa ofirraa qulleessee seera mataa kinoo biyyatti armootiin ijoollee irraa haada shanaanii fuuluma fakkiisetiin ofirraa haada isiniin jedha obboloota koo. Egaa rifeensi koo hamma garuu baay'ee tokko dhugaa dheerachuudhaaf yoo baate baay'ee tokko yabbatee bareedee nama argeessiniin jedha obboloota koo. Guddachuus immoo guddachaatuma jira. Kinoo waggaa 3 ta'eera isiniin jedha. Waggaa 3 keessatti ammanayyuu guddachuus waan gaariidha. Rifeensi koo kan duraa baay'ee narra ture isiniin jedha ijoollummaa kootitti maaziriin narraa haddee sana booddee amma kana hin ga'u isiniin jedha. Kanan addadhee haa ta'uyyuu malee namoonni wajjin ergaan takkaa walii wajjin rifeensa keenya ofirraa haannee hin jiru jechaadha. Ijoolleen ollaanii kanarratti walitti dhufnu rifeensi isaanii hin guddanne jechaadha. Badaa akka koo amma koo kana hin geenye maalitti godhattaa naan jedhu. Kanaaf isa isinitti himuu dhufee isiniin jedha. Garuu duraan dursee maaliif akkana adeemee isinitti himaa yeroo baay'ee jechaadha. Sooshaal miidiyaa kanarraa nan hordofachaadha warroota rifeensi keessanii torbee ammanaa ji'a ammanaa keessatti akka isiniif dheeratuu fi dafee akka isiniif guddatuu fi waan akkasiitti godhaa jiranii namoota nu gorsanii gorsa gara jechaadha. Sooshaal miidiyaa yuutuubii mana kanarraa naaf fayyadamaa nan laala. Sana booda isa qoonqootti nyaatanillee waan tokko qoonqootti nyaatin rifeensi mattanata isiniin jedha obboloota koo. Rifeensi kun haa ta'uyyuu nu barsiisee jira isiniin jedha. Mana namaa keessatti waan duraan hin beekne isiniin jedha. Keeduma udaan iyyuu dibadhaa isinii dheeressa jedhanii shamarran rifeensa isaanii irratti qoosaa hin beekan isiniin jedha. Waanumti simboo nutti godhus immoo rifeensa keenyadha isiniin jedha obboloota koo. Rifeensi keenya nurratti hafaa gaafa duunallee uffata keenya warqii wanta qabnu kamiyyuu nurraa guuru garuu rifeensi keenya nu wajjin awwaallama. Kanaaf rifeensi keenya baay'uma tokko nu maraara isiniin jedha. Kanaaf waan itti goggodhamu sana ittuman godhaa ittan godhaa namoota irraa argu booda rifeensa koo hunduma isaanirraa fixe isiniin jedha obboloota koo. Asumarraa wanti na isiniin jechuu barbaadu rifeensa keessanii waanuma namni itti godhaa isiniin jedhee jala deemtanii ittiin godhinaa isiniin jedha. Rifeensa keessan waan itti godhachaa jirtanii jijjiirama isaa kan argitanii waggaadhaa asittiin argitanii isiniin jedha. Amma wanti itti godhachaa jiru kana waggaa guuteera isiniin jedha. Rifeensi koo maan jedhu garuu guddachaa jira. Rifeensi koo kan yeroo darbee isinitti agarsiisuu nan danda'a isiniin jedha. Yeroo biyya galee deebi'u tokko walitti naafiyyuu hin qabamu isiniin jedha. Walakkaa saditti fish addaan jetti wiigii fan itti dhaadhee galeeyyuu isiniin jedha.
Kanaaf waan namni isiniin jedhe dhugaadha jettanii fuutanii toyi rifeensa keessan irratti waanuma hunda hin godhinaa isiniin jedha. Ani immoo maalirraa qopheeffadhee akkan dibachaa jiru isinitti himan isiniin jedha. Innis talbaa biteetanii talbaa daffiseetiin dibadhaa. Wanti inni godhu immoo rifeensa akka hin ciccinne yeroodhuma miiccachuudha kaanicha daddafisanii inqulaaldhaan walitti rukutanii muuzii yoo qabattanis muuzii faatti dabaltanii walitti rukuttanii yoo dibattanii rifeensi keessan akka hin ciccinne yeroo filtan jechaadha isiniif lalaafisa. Kana isiniin jedha yeroo immoo miiccattanii warrattanii bishaan xiqquma ishii gizee keessaa isiniif qore otoo bishaan keessaa goggogee hin dhumini rifeensa keessanii filuudhaan jechaadha. Qibaatii wanta fayyadamtan qibaatii isiniif ta'u fakkeenyaaf qibaatiin anaaf ta'u isiniif isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee namoonni qibaatii akkasii fayyadamna baay'ee bareeda fayyadami jedhanii natti himanii rifeensa kiyyaa bitadhee rifeensa koo baay'ee na jala jajjabeessa keessumaa vaaliziinii faachaadha dibadhu naan jedhanii inni dhaqee shiboo godheetuma addaan naafuu didessiniin jedha rifeensi koo. Kanaaf rifeensi nama hundumaayyuu qibaatii maraxaa qibaatii ta'uufitu jira. Kanaaf qibaatii yookaan immoo zayitii isiniif ta'u rifeensa keessanii wal fudhatu laalaa bitadhaa isiniin jedha. Kanatti Aasuudhaanis immoo namoonni baay'een fuulli keessaffaa jechaadha finniisni faasifixee jira. Ani dhugaa dubbachuuf fuula kotorratti waan tokko hin qabuun ture garuu haa ta'uyyuu malee qibaatii fisaashima maalii jedhuuf dubbachuu isaanii dhibaa qibaatii bishaanii gaafan dibadhee fuula kootitti gizee yeroo gadi yaa'ee bichnatti jedhaaf akka finniisaa waan akkas akkasiitu natti nama jechaadha. Gizee ho'aatis vaaliziinii naamnas yeroon dibadhe akkasidhaan fuula kootillee waanuma ollaan irratti babarsiisan kan hin dibadhu jechaadha. Sababni isaayyuu fuula keenya waanuma hunda itti xibixibne yeroo galletti haalli akka ammaasitti nuu mijatu kana mijachuu dhiisuu danda'a. Haalli qilleessallee garaagarummaa qabaa. Qilleessi biyya keenyaa hin ulfaata waan ta'eef waan hunda hin barsiisinaa isiniin jedha. Ani kinooyii loomii iddaa yookaan immoo biyya Arabaa keessatti leemuunii kan jedhanii isa bishaan saafaan dibadhaa itti farrirriitaa yeroo sana wanti narratti gurraacha'e wanti natti bobba'u kamiyyuu narraa badasiniin jedha. Kanaaf loomii yeroodhaaf jechaadha fuulli keessan bici yoo sinti jedhee yoo jiraate dubbachuu sana dhiba yeroodhaaf sin gubuu danda'a garuu baay'ee bareeda dhugaa waaqayyoo jechaadha. Fuula keessan gaafa dibattan waan shifsinitti dhuufinnisas dabalatee hunduma isaayyuu sinirraa balleessa isiniin jedha. Garuu ani yeroo hundan itti fayyadama waan ta'eef isinillee itti fayyadama. Asiidii qaba garuu jalqaba duraatiif sin guba malee booddeedhaaf isin hin gubu isiniin jedha. Obboloota koo namoonni keessumaa finnisni sin rakkisu wantoota uumamaa wanti nama balleessu hin jiru waan ta'eef waaqayyo waan hundumayyuu beekeeti wajjin nu uume. Kanaaf isin miidhuu hin danda'u waan ta'eef kireemii minaamina hollaanii irraa faa laaltanii namarraa faa laaltanii fuula keessan irratti hin xibixibinaadha. Booddee isin balleessuu danda'a. Namoonni baay'ee kireemii minaamina fayyadamuudha fuula isaanii sirreessuudha wantoonni tokko yeroo itti ba'e fuulli isaanii badaa deemaa yeroodha waan itti fursiisu fakkaate isiniin jira. Kanaaf waanuma mana keessatti argattanii waanuma bakka abborutti illee yoo biyya galtan bitachuusaa isin hin rakkifne waan akkasii kana fayyadamaadha fuula keessanii isiniin jira. Darbees immoo waanuma argitan qibaatii mas ta'ee kireemii minaamina kanas waan tokkicha dhaabataa fuula keessaniif ta'u laalata bitadhaa dibadhaa isiniin jedha. Asitti kinoo adurree koo wajjin hin taphadha. Rifeensi koo yeroo achi qabadhee dheerina yoo dhabeeyyuu wal qixxeedha. Kinooyii yabbuudhalleen isiniin jedha natti tola. Yeroo firii keessanii immoo kinoo akkanatti taphadhaadha. Sammuu keessa firii godha waan baay'eetu namatti ulfaata waan ta'eef ani dhugaa firiidha nan taphadha yeroo kamiyyuu kophaa koo illee kinoo adurree koo wajjin illee isiniin jedha baay'ee isin jaaladha. Turtii gaarii.